dubbii waaqayyo walijjiniin dhageenya jedhee kan yaade hafuurri qulqulluu kan naa kenne Maatiyos 26 lakkoofsa 41 Luqaas 21 lakkoofsa 36 innis akkas kan jedhu mata duree qaba. Dammaqaa kadhadhaa. Dammaquu kadhatatti dammaqanii kadhachuu kan jedhudha. Luqaas 12:35-40 immoo hojjetoota dammaquu waa'ee dammaqanii kadhachuudha. Namoota dammaqanii kadhatan bara jiraatan keessatti bara kakuu moofaa, bara kakuu haaraa Waaqayyo maal akka isaa wajjiniin hojjete seenaa jiraataa, seenaa namni irraa barachuun isaaf ta'u, seeraa namni jireenya isaa ittiin qajeelfatee adeemuun isaaf ta'u kan dubbatu hedduu jira. Har'a kan xiyyeeffannu kakuu haaraa keessatti akka jedha Maatiyos 26 lakkoofsa 41 ulfina sagalee waaqayyootiif hatoo dhaabannee dhageenye gaarii. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Hafuurri dhimmaadha, foon garuu dadhabaadha jedhee. Luqaas 21:36 yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu kana jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa jedhee. Ameen. Ameen. Hin kadhanna. Yaa Gooftaa, araarrii fayyaanni kee nu wajjiniin kan jiru saba kee fuuldura kee dhaabatee jiru kana ana nama dadhabaa kana sagalee kee jiraataa kan nu ibsu hafuura keessa jiraataa nu ergi. Laphee saba kanaa bani Gooftaa, arraba koos mukukkula keetiin tuqi. Kan dhaga'uun isaaniif ta'u haa dhaga'ani. Dhaga'anii akkatti jiraatanii dhimmatti ba'anii isaan godhi. Anas godhi Gooftaa. Nutti dubbadhu. Sagaleen kee jiraataadha. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Dhoora. Dammaqaa kadhadhaa. Baay'ee karaa kadhannaa seexanni namoota hin lola. Dhimmanii namni xiyyeeffatee Waaqayyoon garaa guutuu yaada guutuu akka hin kadhanneef yeroo baay'ee lola qaba. Lola hafuuraa namni akka hin kadhanneedha tokko. Yoo kadhatte hojii seexanaatu diigama waan ta'eef. Yoo kadhatte jallinaaf hammina seexanni kaa'u jalaa baata waan ta'eef. Kanaafi namatti sagantaa baay'isa. Bakka booddeen kadhadhu. Iftaan hin kadhadhu. Yoom hin kadhadhu. Haadha isheeyyuu irraanfachaa immoo adeemna ta'a. Kanaafi qorumsa guddaa fida seexanni namni jabaatee cimee akka Waaqayyoon hin kadhanneef. Warra cimanii kadhatanii, warra dammaqanii dubbii Waaqayyoos qo'atanii jireenya isaanii jireenya mo'ichaa jiraatanii akkuma amma dubbifnee nagarraa Gooftaatu dubbate kan. Gooftaatu dubbate amantootatti dammaqaa kadhadhaa qorumsa jiraa qorumsatti akka hin gallee dammaqaa. Luqaas 6 lakkoofsa 12 yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa buleedha. Yesuus ilmi Waaqayyoo inni ta'e, inni hundumaa danda'u, inni waan hundumaa uume, foon uffatee nama ta'ee akka koof akka keessan gara biyya lafaatti dhufee biyya lafaa gidiraa fi lolli keessatti baay'atu kana keessatti dhufee gaafa argu Gooftaan humna guddaa akka isa barbaachisu. Kadhachuu wawwaachuun akka isa barbaachisu du'aa ka'uun
ulfinni guddaan fuuldura isaa akka jiru beekuyyuu garuu kadhachuun akka isaaf ta'u akka kadhate halkan guutuu kadhate kuni maaliifi anaaf isiniif fakkeenya haa ta'uuf fakkeenya nuu ta'ee akka jabaannee cimnee kadhannaatti dhaabannuuf. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:14 irraa isaan kun hundinuu dubartoota tokko wajjin Maariyaam haadha Yesuus obboloota isaa wajjinis yaada tokkoon kadhataaf of kennanii turanii jedha. Kadhataaf of kennanii turan. Humna Waaqayyoo yoo argatan malee biyyi lafaa kun hamaadha waan ta'eef, haxxeedha waan ta'eef, nama galaafata waan ta'eef, lubbuu ajjeesaadha waan ta'eef, kan isa baruu dandeessu, kan isa loluu dandeessu miini lolaa kee kadhannaa dubbii Waaqayyoo akka ta'e nutti baddoon kun. Isaan kun gooftaan du'ee idda du'aa ka'ee bultii 40 halkaniif guyyaa ergamootatti mul'atee karaa adda addaa idda du'aa ka'ee namoonni arganii idda deddeebi'ee booddee akkas jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti hamma humna Waaqarraa argattanitti Yerusaalemiin bayinaa jedhe. Warra kanatu qophaa'ee jira isaan kun. Atoo walirraan kutiin kadhachaa jiru jarri kun. Maal kadhatu abdii ati laatte gooftaa yoom dhufaa? Moo'icha jireenyaa jiraachuudhaaf yoom nuu dhufaa jedhaniitu abdii sana warra eeggatan kadhannaatti warra ciman ture. Min kadhatu jedhe. Atoo isaan kadhachaa jiranii waa ta'e. Maaltu ta'e? Dingatas uursaan Waaqarraa akka bubbee bubbusitti dhaga'ame manichi isaan keessa jiranis hin guutee ameen. Humni sun nu haa guutu har'a. Yoo akka ta'e malee biyya lafaa mo'uu hin dandeenyu obboloota. Of mo'uu hin dandeenyu biyya lafaa. Saama. Es mo'uu. Namni of qabu nama magaalaa bulchuurraa hin caalaa jedha macaafa fakkeenyaa keessatti. Of qabuu dadhabuun balaa guddaa fida. Of qabuu dadhabuun gargar ba'uu fida. Of qabuu dadhabuun waan namaa baay'ee fida. Kanaaf warra of qaban fuuldura Waaqayyootti warra argaman warra Waaqayyoon kadhatan kadhannaa isaanii Waaqarraa deebi'ee dhufe har'as nuuf haa dhufu. Warra dhugumaan kadhataniif Waaqayyo deebii qaba. Waan kadhachaa jirtu jira. Dhimmi si mudde jira. Dhimma biyyaa haa ta'u, dhimma dhuunfaa haa ta'u, dhimma maatii haa ta'u, dhimma eenyu haa ta'u. Hansi mudde jira obboleessa koo muddamteettaa. Kadhachaa jirtaa dhuguma garaa guutu. Atoo gargariin kutiin akka jira kana eeggachaa jirtaa humna Waaqayyoo. Atoo isaan kana kadhachaa jiranii humni manicha hin guuteedha. Har'a dhumaa guutu humni kun. Oduu waan ta'an jireenyaan agarsiisu. Idda humna kanaan guutamanii jarri kun hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti abidda fuulli qulqulluu irra qubateedha. Afaan haaraa dubbataniidha. Humna addaa argataniidha. Sodaatanii isa mana ta'an balbala banataniitu ba'aniidha. Warra kadhatutu humna argata. Warra humna argateetu gadi ba'a. Dukkana biyya lafaatti ifa Kiristoos ibsu. Attamni jireenyi keenyaaf. Dingata suursaan Waaqarraa akka bubbee bubbusutti dhaga'ame. Isaanis isaan keessas jiranis hin guutanii. Ameen. Nu haa guutu har'a. Nu haa guutu. Faarfannaan keenya hogguu sana miidhaga. Nu haa guutu. Lallabuun hogguu sana miidhaga. Nu haa guutu. Namaaf oo'uun hogguu sana dhufa. Nu haa guutu. Saba dukkana keessa jirutti baanee waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uun hogguu sana dhufa obboloota. Kanaatichi sammuudhumaan waatiin xallee dubbifnee bira ga'uu miti dubbiin hafuuraa. Dubbii humnaati. Dubbii jijjiiramuuti.
dubbii yaada namaa jijjiiruudha. Humni Waaqayyoo hin jijjiira. Jallinaaf hamminarraa ogummaa nutti fakkaatee waan keessa dhokannee jirru Waaqayyoo nu keessaa gannaqee humna addaan nutti naqa. Phexros nama sodaataa sanatti humna addaatti naqa. Hojii ergamootaa boqonnaa lamatti achi ba'anii isin yaa saba Israa'el jedhe Phexros. Kana beekaa jedhe. Yesuus Kiristoos isa isin ajjeeftan fanniftan dabarsitanii laattan Waaqayyo warra du'an keessaa isa kaasee har'a kunoo dinqee jecha'e isaan achi as baane. Ba'uu barbaaddaa bakkeetti namootatti dubbii Waaqayyoo dubbachuudhaaf jiruuf jireenyaan arraba keenis humni Waaqayyoo si guute malee obboleessa koo obboleettiif hin dandeessu. Hin danda'amu. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12-13 irraa akka jedhu yoggus mallattoon fi dinqiin baay'een harka ergamootaatti saba sana gidduutti hin hojjeta ture. Maaf hin hojjetu warra? Maaf hin hojjetu? Yaada keenyatu iddoo beeka jira. Yaada keenyatu booraadha. Garaa qulqulluu yaada qulqulluu Waaqayyotti of kenninee qajeeltummaadhaan deddeebi'uutu bara kana gowwummaa fakkaateetu ashaaxiriif waan adda addaa kana jechuutu ogummaa namatti fakkaata. Miti. Garaa qulqulluu ergamoonni Yesuus Kiristoositti of kennanii hafuura qulqulluutiin guutamanii humna dubbatanis isaanii kenne Waaqayyo. Humna dubbatu Waaqayyo akkasii kennuuf akkanaa kennuuf kadhannaatti attam jirra. Warri kadhannaatti cimetu humna argatan. Humna argatan. Sodaan isaan keessaa ba'e. Surraas argatan jedhu kun. Saba sana gidduutti hin hojjetama ture. Amantoonni hundinuus gardaafoo Solomonitti wal ga'u turani. Warri kaan keessaa garuu namni tokkollee dhimma isaanii keessa lixuuf ija hin jabaanne saba durattis maqaa gaarii qabu ture. Kadhannaan godhe kan humna hafuura qulqulluu godhe. Attami hunar maqaa maalii qabnaa? Namoonni maal naan jedhu maal isiniin jedhu? Amantoota isaan kun namoota Waaqayyooti. Jedhaniitu Waaqayyoon sodaatu moo? Attamitti nu ilaalu? Attamitti ilaalamaa jirra? Haalleeluyaan qabu kun. Waa'ee ofii gaafa deebinee of ilaallu haalleeluyaan jedhu. Waaqayyoon waa gargaaru haalleeluyaa jedhaa. Na gargaarii. Surraan kee narra akka ta'uuf. Ayyaanni kee anarra akka ta'uuf. Saban gidduu jiraadhutti waa'ee kee jireenyaan akkan dhugaa ba'uuf. Hojiidhaan akkan dhugaa ba'uuf. Jechaan akkan dhugaa ba'uuf. Na gargaarii. Surraa qabu turaniidha. Bara dhaloota micciiramaaf jallataa kana gidduutti attam jirra? Maal fakkaanna? Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2-4 yoo dubbifattan waa'ee nama tokkoo agarra. Biyya Qeesaariyaa kan jedhamu keessa nama jiraatu. Qorneeliyoos abbaa dhibbaa jedhama. Nama kanatu nama Waaqayyoon sodaatu jedha. Nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoon amanatu, atoo gargar hin kutiin immoo nama Waaqayyoon kadhatu jedha. Biiziidhaan namichi mutulaqaadha. Garuu nama Waaqayyoon amanatu, nama Waaqayyoon sodaatu. Yeroo hunda Waaqayyo atoo gargar hin kutiin nama kadhatu tureedha. Nama akkasiitti maaltu nam'ee? Oo'an nam'e. Hiyyeessota gargaara tureedha. Deegota biyya sana jiran hin gargaara tureedha.
Lugudduu jiruun deegon deega riisoorsii ta'uu yoo baateyyuu jiru riisoorsiidhaanis deegota kan ta'an jireenyaan deegota kan ta'an seexanni kan deegse kan joonjesse namoota danuu jiru. Inoo ture jara kanaa fedha. Inoo garaa oo'u namaa kennaa fuudhu bultullu gaafa waaqayyoon kadhattu. Hinoota beekteetu miti. Namati beektu haa ta'u namati hin beekni haa ta'u. Sabiti dubbiin oo'a garaa keessaa dama. Hafuurri qulqulluun hansii kennu. Nama rakkateef oo'u. Qomoo kee haa ta'u qomoo garbiraa haa ta'u. Sabiti dubbiin nama akka mataa keetti jaaladhu jedhe gooftaan. Isa jaalachuu. Namni kuni dadhabbii malee waaqayyoon hin kadhata ture. Yeroo hundumaatti se dadhabbii malee waaqayyoon hin kadhataa. Yeroo mijatu duwwaa daqiiqaa murtoofnee dhaqnee kadhanne tuf jennee achi baanee qajeelleetu isa dhiifnee deemnu isa nu dhiisee deemu biyya lafaa kana duukaa akkatti fiigaa oolu. Dhimma hin baafatinaa hojii keessan hin hojjetinaa miti. No. Hojjedhaa. Dhimma keessan baafadhaa. Yaadni keessan eessa jira? Qalbiin keessan eessa jira? Hin kadhattu waaqayyoon humna akka argattaniif biyya lafaa saamaa kan akka mootaniif abidda keessaa buttanii warra abidda keessa jiran baasuudhaaf humna si barbaachisaa. Ayyaana si barbaachisaa. Obboleessa koo obboleettii koo. Gaaf tokko akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata arge namicha too warraan kutiin kadhatu kun deegotaaf hiyyeessotaaf gaarii godhu kun gaaf tokko waa arge namni kadhatu waa arga. Waaqayyo waa fida mul'ata. Siif mul'ata fida. Namoota garbiraafis mul'ati si fida. Mul'ata dhufeef. Nama too gargariin kutiin waaqayyoo kadhatu kana. Yeroo hunda ayyaana kana nuuf haa kennu waaqayyo. Kana dhabneetu rakkanna. Kanaaf biyyi lafaa rakkataa. Kanaaf joonjaa waan baay'een kan ta'u. Kanaaf namoonni kadhannaatti qabamanii ayyaana waaqayyoo keessa jiran moo'icha qabu. Moo'icha dhugaa qabu. Suuraa qabu. Namootatu isaan beeka. Waaqayyoos isaan beeka. Kunoo ergamaa ergeef. Mul'atichattis ergamaan waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufe yaa Qorneeliyoos jedhee itti dubbate. Qorneeliyoos immoo yommuu siif ajajee isa ilaale nama kanaan dura argee hin beennedha. Sodaachaa maalinni yaa gooftaa jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee fi waaqayyoo kadhata kee dhaga'eera. Ameen. Ergamichi kan fide kana. Waaqayyoo kadhata kee dhaga'eera garaa qulqulluu yaada qulqulluu atoo gargariin kutiin isa yeroo hunda fuuldura kootti dhiyaatu waaqayyoo bira ga'eera. Anachi ergameen dhufee ergaa sitti muun dhufee waaqayyoo dhaga'eera itti fufii. Hiyyeessota hin gargaartaa waaqayyoo bira ga'eera itti fufii. Inni namicha jajjabeessu hafuurri waaqayyoon dhufee attam gammachuu guddaa. Dhuguma dhufaa ergamaa waaqayyoo gara keenya. Hin dhufaa maaltu dhoowwama? Yesuusoo jiraataadha. Warra du'an keessaa ka'ee nu mirga waaqayyoo abbaa taa'ee jira. Abdii jiraataa qabnaadhaan ijoolleen keenya immoo gufarfatan. Abdii jiraataa qabna. Unuutu attamitti jirraadha dubbii cimaan. Waaqayyotu ergamaa erguu dide miti. Waaqayyotu humna nuu kennuu dide miti. Humna harkaan dhumne. Waan nu barbaachisu waaqayyo harkaan dhumne nuutu attamitti jirraadha waaqayyo wajjinii. Jireenyi algaa algaan ta'u nama gaafata. Hin mul'ate ergamaa waaqayyoo namicha kanatti dubbate. Gammachuu guddaa ta'e mana isaa keessatti. Obboloota ko. Hawwiin koo anaaf
saba Waaqayyoo hundumaaf kan nu jajjabeessu Waaqayyo keessa keenyatti sagalee jiraataa nu keessatti haa dhangalaasuu barbaada. Ila ishee akkas akka jennuuf shiftummaa minaamini kana keessaa bahan barbaachisu. Waaqayyo san dhaga'u. Haxxummaaf shiftummuudhaan wal tumachuudhaan waa hojjenna taanaan hin jiru. Karaarraa kaanneerra. Deebi'aa karaatti. Dhugumaan Waaqayyoo waaqessaa. Dhugumaan Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo ergamaasaa sii ergaa sitti dubbataa. Attamitti akka jiraattu bara jal'inaaf hamminni guute kana keessa. Dhaloota micciiramaa kana keessa attamitti deddeebi'uun akkasiif ta'u. Atoo nama gowwoomsiin atoo hin gowwoomiin. Waaqayyoof akka ta'utti argamtee akka nama Waaqayyootti akka jiraattuuf. Ergaa sii qaba Waaqayyo. Turi fuuldura isaa. Kadhu dhugaadhaan kan. Hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 akka jedhu. Yeroo Phexros mana hidhaa keessatti eegamaa turetti waldaan kiristaanaa immoo otoo gargariin kuteen Waaqayyoon kadhatuufii ture. Ameen. Maaltu ta'e isa booddee? Ergamaa isaa ergee Waaqayyoo ila mana hidhaatti. Mana hidhaa isa fiizikalii duwwaa miti. Mana hidhaa jireenya keessa kan jiran namoota baay'ee jiru. Isaaniin hiika Waaqayyo. Isa waqni beetii duwwaa miti. Warra wanjala ejjete duwwaa miti. Wanjala hin ejjenne Phexros. Yakkan goone. Wangeela Kiristoos lallabe. Yaaqoobin morma kuteetu Herodoos isa kana immoo itti dabalee Yihuudoota gammachiisuuf ka'eedha. Hin gootaree gooftaadhaan egaa ijoollee Waaqayyo jilbeeffatanii ciniinnatanii hin goota. Yaaqoob morma kutee hin gootaa gooftaa jedhaniitu Waaqayyo fuuldura dhaabatan ijoollee Waaqayyo. Too gargariin kutee Waaqayyo kadhatu. Deebi'ii Waaqayyoo dhufe ergamaan Waaqayyoo lafa Phexros jirutti iddoo 4 namoota adda addaa eegan keessa achi nama taa'uuf ergamaan Waaqayyoo dhaqee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan ergatu qaban warra isaaf amanamaniif warra isaaf qophaa'aniif Waaqayyoo ergaa qabaaf. Ergamaa siin ergaa du'a keessaa siin baasaa. Hin baasa. Ulfina isaaf jedhee hin godhanni Waaqayyo. Kana amanii garaa guutuu garaa qulqulluu obboleessa koo obboleettii. Waaqayyo hin godha. Ergee namachi hidhamee taa'u. Phexros ka'ee isheen shabbaxee kana qabu fakkaata bara sana. Caammaa jedha garuu. Kaayeen uffadhu wayyaa kee keewwadhu kaayeen na duukaa bu'ee balballi akkasumatti banamee hin deemanii arfanuu banamee bakkeetti ba'e. Booddee of akka wallaaluu ta'eetu Phexros na'ee ergamaa Waaqayyoo akka isa baase bareetu mana haadha Maarqos mana Maariyaam dhaqee balbala rukutuutti ka'eedha. Itti fufaatii dubbisaa. Rukute. Roodiyaa kan jedhamtu gargaartuu mana sana keessaa hojjettu. Sagalee Phexros yet hin maraattee ittiin jedhan namoonni hin maraanne Phexros waa'eet. Gaafa bananii Phexrosin hin iyyanii hin nahanii hin gammadanii kadhachaa turanii deebi'ee dhufeem. Waan kadhattu fuuldura Waaqayyootti dhugumaaf qajeeltummaadhaan kadhatta taanaan Waaqayyoo hin fidaa deebisee hin agarta. Garuu rakkinni isaa anaaf simbiradha. Waaqayyo bira beechi. Inni hundumaa danda'u Waaqayyo. Inni deebi'ee kennu Waaqayyo. Inni balbala cufamee bane Waaqayyo. Jiraataadha teessoo isaarra jira. Afaan qabadhaa jedhee bayeetu dhaqee wangeela Kiristoos lallabuutti ka'e iddoo gara biraa dhaqe. Qabadhaa afaan keessan jedhe.
Waaqayyo hin danda'a. Waaqayyo kan ijoollee isaa warra garaa guutuu garaa qulqulluu kadhatan shiftummaadhaan otoo hin ta'in garraamummaadhaan warra kadhataniif Waaqayyo hin dhaga'a. Hidhaas hin hiika. Hin hiika. Ganama dhaqanii Phexrosin barbaadanii firdiitti dhiyeessuuf gaafa dhufanii Phexros innoo gaba sanaa wangeela lallabaa jira. Ajjeesuufi misaan. Afaan qabatan. Phexros itti fufeetu wangeela lallabaa adeemee Roomitti asii gadi gargashaatti na fannisaa malee akka gooftaa kootti akka jedhee fannifamuun naaf hin ta'u jedhee ulfina guddaadhaan biyya lafaa yakka firdii hamaa Waaqayyotti faradee jiru kanatti itti farachiisee lubbuusaa Waaqayyoof kennee biyya lafaasaa haxxummaadhaan guute moo'ee moo'ichaan gara Waaqayyo gooftaa machaatti ol bahe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Kaatolikii kaatedraalii Phexros jedhanii hojjetaniiruufi ulfii qabateetu Phexros achirra dhaabataadhaan mandara isaa dhaqee argeedhaan Phexros. Gooftaan furtuu jireenya namaa kan ittiin banu lallaba wangeelaa kan ittiin lallabuutti kennee mandara isaa furtuu qabatee ulee qabateetu dhaabata. Roomis kana jiraadhan. Seenaa jiraata. Maal qabattee dhaabatta obboleessa? Maa inni kan qabattu? Waaqayyo kana qabadhu kan siin jedhu garraamummaa. Waaqayyo kana qabadhu siin jedhu amanamummaa. Waaqayyo kana qabadhu siin jedhu of tuulummaa dhiiftee hin dhaabatta taanaan Waaqayyo hojii siin hojjetu qaba bara kana. Qaba. This is America. Maal jedhu achi gati. America maaliiti? Yesuus Kiristoos gooftaadha. Biyya hundumaatti hin hojjetan. Isboomsa namatti. Biiziidha Amerikaa. Daadhaa baakoo. Daadhaa biizii taate. Ammas itti fufe. Yesuusin hin mormu. Inni ijoollee isaa wajjin itti fufe. Hojjetan. Seexanni wacaasii gamasii gamana Yesuus garuu hojii isaan hojjeta. Ameen. Hin hojjeta. Waca seexanaa dhiisi. Yesuus isa hojjechaa jiru. Yesuus isa si keessatti hojjetu. Yesuus isa biyya lafaa irratti humnaan hojjetu. Isa duukaa bu'i. Dhiisi girgirrii isheen biyya lafaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25-26 irraa waan tokko ta'e Filiphisiusitti abjuudhaan Phaawulos waa arge. Gama kana ce'aatii koottaa nu gargaaraa kan jedhu arge. Abjuu arge. Innaan Eesiyaa keessa deemanii wangeela lallabuuf jennaan hafuurri Kiristoos hin dideedha. Maa inni jedhanii nama isaan wangeela lallabuuf keessi isaanii ho'aadha, kaadha. Hafuurri Waaqayyoo hin dideedha maaliif waan guddaa tokko hojjechuuf Awurooppaatti ce'uuf wangeelli Kiristoos inni du'aa nama kaasu inni jireenyaaf jiruu baatee deemu wangeela Kiristoos fuudhanii Filiphisiusitti Masedooniyaatti ce'aniidha. Koottuu nu gargaarii kan jedhu arge. Kanaaf achi ce'anii wangeela Kiristoos lallabuudhaaf gara biyya sanaa yogguu dhaqaniin jara kana seexanni hin lolee dubartii xibaartuu tokko xibaartee warra gooftolii isheef xibaara isheetiin bu'aa kan agarsiiftu. Atoo isaan Filiphisius keessa adeemaa jiranii isaan kun ijoollee Waaqayyooti. Karaa jireenyaa isa namatti agarsiisuu jettee duukaa fiigdee iyyiti. Phaawulos of qabuu dadhabeetu aaree galagaleetu maqaa Yesuus Kiristoosin ba'i keessaa ennaan iyyitee lafa dhoofte. Bu'aan jaraa bannaan Phaawulosii fi Siilaasiin qabanii reebanii mana hidhaatti geessanii gashan. Gindillaatti hidhanii.
biyyi lafaa namaan oo'u, seetanni oo'u, gara jabeessa duwwaa hin ajjeesaa. Gooftaa guddaa qabuyyuu malee ajjeesa ture. Kamitti ittiin bu'uure? Kan jedhuuti hoolaan gooftaa guddaa qabdu dubboo ishee bakkee bushitee jedhan isayyuu. Ishee wayyuu harkisanii kadhachuun otoo danda'amu isheen immoo keessa baateetu dubboo bakkee keessi. Gooftaa ishee jira. Gooftaa guddaa qabu, gooftaa jiraataa qabu. Ergaa fudhataniitu biyya sana dhaqanii hin du'anii. Ameen. Hin du'anii. Inni jiraachisu Yesuus teessoo isaarra inni jiru ilmi Waaqayyoo. Halkan hin faarfatu ture. Hin kadhatu turedha. Haala akkasii keessatti kadhatama. Haala akkasii keessatti galateeffama. Nama dubbiin galeefiituu akkas godha. Xinnoon tokko guutuu Waaqayyo maal natti fuudhee, Waaqayyo maaliin godhanii waa meeqa dubbata. Adara akkasiin jedhiina Waaqayyo maal siin godhe, ilma isaa sii kenne maal si godhe, ani caalaa maal sii kenne. Atoo kadhatanii, atoo faarfatanii balballi mana hidhaa hin baname. Hidhaan namootaas hundinuu xiinxalli irraa hin harca'e. Ameen. Hin harca'a gaafa kadhattu Waaqayyoon. Gaafati kadhattu hafuura qulqulluutiin guutamtee hidhaa namootaa xiinxalatu lafa namma. Namoota kadhannaatiin biyya lafaa mo'an. Efesoon boqonnaa 6 waa'ee duulaa hafuuraa dubbata. Mi'a lolaa kan Waaqayyoo hundumaa fudhaa. Kadhannaa dhamiini lolaa tokko Waaqayyotti amantii kee qabattee cimtee garaa kee guutuu garaa kee qulqulluu Waaqayyoon kadhachuudha. Kan buqqa'u hin buqqisan. Kan garagalu hin garagashan, kan fayyisus hin fayyisa. Galanni isaaf haa ta'u. Maalti isa dhibe? Namoota baay'ee jiru. Seenaa gaggaarii galmeessanii Waaqayyo wajjiniin ta'anii, Waaqayyos isaan wajjin ta'ee bara isaanii Waaqayyoof kennanii jireenya culuqqisaa, jireenya bareedaa seenaan isaanii yogguu dubbatamu nama tawwa. Akka Eeliyaas fa'a. Akka Iyyaasuu fa'a, akka Musee fa'a. Waaqayyo Waaqa Musee inni ta'e siifis Waaqa keeti. Waaqa Iyyaasuu inni ta'e Waaqayyo siifis saba Waaqa keeti. Garuu akka ta'utti Waaqayyo wajjiniin adeemi. Qolaasiyaas Filiphisius boqonnaa 1:27 wangeela Kiristoosiif akka ta'utti jiraadhaa malee waan gara biraa isinin dhibiin jedha. Waan baay'een nu dhibaa oola. Kanaaf wangeelichaaf jiraachuu dadhabne. Isaaf akka ta'utti jiraadha. Gara biraan isinin dhibiin jedha. Waaqayyoon waa gargaaru obboloota. Haa kadhannu. Jireenya keenya haa ilaallu. Haa kadhannu. Hamaan fuuldura keenya jira. Biyyi lafaa gara badisaatti adeemaa jira. Qorumsa keessa akka hin galle. Jabaadhaatii dhaabadhaa, kadhaa, dammaqaa jedha Gooftaan. Kanaaf Waaqayyoon waa gargaaru. Yoo ofii keenya dammaqne namoota gara biraafis dammaqna. Yoo ofii keenya dammaqnee kadhanne hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya keessatti hojii haaressamu nu keessatti hojjechuu gaafa calqabu namoota gara biraafis himmina. Waaqayyo abidda isaa nutti haa qabsiisu. Ligidii nu qabatee jiru immoo nurraa haa harcaasu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanumaan yoon xumure gaariidha. Waaqayyoo hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Mee waadaa galaa fuuldura Waaqayyootti. Kana booddee Gooftaa ko si fuulduratti hin dhiyaadhaa si kadhachuuf, humna argachuuf, humna
qulqulluu ta'e, humna ejjetu, humna samiitti ol ba'ee mootummaa kee biraa achi as ergaa kan fidu. Nan kadhadhaa na gaarii. Waan kanaan dura dogoggorree waa goone immoo qalbii diddiirradhaa buloo tokko. Bakka hingaa qalbii jijjiiradhuuti kadhadhu Waaqayyoon. Waaqayyo hin kenna. Waaqayyo humna kenna. Waaqayyo qajeeltummaa fida. Waaqayyo nagaa fida. Namoota gara biraaf eebbataa ta'a. Namoota gara biraayyuu eebbataa ta'a hidhaa isaanii hiikama. Garuu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Adaraa shillaan jedhiina bara biyyi lafaa gara dhumaatti adeemaa dhufe kana adaraa gowwoomsaa seexanaa keessaa adaraa of eeggadhaa. Yeroo keessan akkasitti hin balleessinaa kadhaa. Fuula Waaqayyoo barbaadaa. Yaada qulqulluu garaa qulqulluu Waaqayyoon kadhaa. Waaqayyo dhiyoo jira. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Warri si barbaadan si argataniiru. Warri si bulan ati isaaniif gooftaa taatee jireenya isaanii hamaa hundumaarraa eegdeetta. Nu gargaari. Bara hamaa kana keessa darbuu akka dandeenyuuf hafuura kee isa jiraataa nurratti dhangalaasi. Laphee keenyaaf yaada keenya nuu qulqulleessi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa keenyaan. Ameen.